Hayya tolega kabajamtoota daawwattoota keenyaa kun VTV dha. VTV keessas sagantaa keessummaa VTV irratti argamna. Keessummaan keenya har'aa yeroo isaa qaalii nuuf kenneetiin kan waliin turu barreessaa kitaaba akkasumas barreessaa walaloo Seyfaddin Abdulqaadir baga nagaan dhufte. Isinillee baga nagaan nu eeddani. Duraan dursee keessummaa keenya ta'uu keetiin hedduu si galateeffadha. Isinillee ulfaadha. Guyyaa har'aa kana kan wal geenne egaa ijoollee lama hawaasa kanaan wal barsiisaatiin jirta. Al tokkotti ijoolleen kee kun immoo kitaabadha. Kitaaba lama kuusaa walaloo tokkoo fi asoosama dheeraa tokko hawaasa biraan gahaatiin jirta. Baga nagaan dhuftee jenna. Isinillee baga nagaan nu simattani. Ijoollee jette. Dhuguma ijoolleedha. Ijoolleen buune, ijoolleen duune, ijoolleen cabne, ijoolleen dabne. Ijoollee jennaan na gammachiiste. Isa eebbisuudhaaf. Egaa kitaabni lamaan kuni guyyaa tokkotti eebbifamu. Amma yoomiinni guyyaan? Sanbata xiqqaa gurraandhala afurii jechuudha. Sanbata xiqqaa gurraandhala afur eessatti? Galma Sinimaa Oliyaad. Galma Sinimaa Oliyaad Adaamaatti ni eebbifamu ta'a. Waan tokko ani kana dura kitaaba lama al tokkotti namoota eebbisiisan baay'een beeku. Kitaaba sadii garuu dhiyoo kana gaazexeessaa Ayyala Ejere abbaa keenyadha. Kitaaba sadii walirratti eebbisiisaniiru. Asoosama kuusaa walaloos eebbisiisaniiru. Immoo kitaaba lama walirratti eebbisiisuun kuusaa walaloo tokkoo fi asoosama tokko walirratti eebbisiisuun siin lammaffaa irratti hin beeka. Akkamiin ulfaatu kitaaba lama al tokko eebbisiisuun? Yeroo fudhachuu mala. Deeggarsi hawaasaa jiraanan immoo salphaadha. Akkasuma immoo wanni hin danda'amne hin jiru. Kana yoo jedhu bu'aa bahiin qabu jechuu hin danda'u. Hin danda'amu. Kanaaf kuusaa walalooti tokko kuma asoosama dheeraadha. Irra caalaatti egaa asoosama dheeraa kana mata dureen isaanii lamaanuu tokko kuusaa walaloo Volkaanoo ja'a. Asoosamni immoo Barbadaa Bulee ja'a. Barbadaan Bulee maalni Volkaanoo moo maalinni mee? Namoonni hedduun mata duree kitaabolee kanaa wal faana yoo dhaga'an sila inni ibidda keessaan bahu ka jedhu jira. Garuu dubbiin akkasii miti. Jechoonni hunduu miira mataa isaa qaba. Gosti gara gochaatti yoo dhiyeessitu walitti akka dhiyaatu ibidda walaa qabatu malee wanti shifaan ibidda ta'e hin qabu. Volkaanoon kuusaa walalooti. Miira garaagaraa of keessaa qaba. Miira jaalalaa jira, hawaasummaa jira, gadda jira, gammachuu jira, fuudhaa heerumaa jira. Namni ilmi namaa jireenya keessatti waa hedduu keessa dabreeti wanta tokko seenaa godhatee qabu duuba yaadu. Miira wanta hedduu of keessa qabatee jira. Miirota san jechuun miirota as keessa jiru bakka bu'aa jedhamee yaadamu yoo maal ta'e waan jedhu mata duree hedduu keessaa jechi Volkaanoo jettu filatamte. Maqaan isaa wal fakkeenya walitti dhiyaatuun kun waan tasa ta'e malee waan itti yaadamee yookiin waan kana ta'uu qaba jedhamee yaadamee miti. Turee ulfaataadha garuu Volkaanoonis waan dhoohu wayiiti. Barbadaadha, ibiddadha. Sunis ibidda bulee kan jennu immoo ibidduma bulee santu Volkaanoo ta'eetiin hin dhoohee ba'a. Mata duree walitti dhiyaatudha. Garuu mata duree kitaabolaa fi mata duree fiilmoota keenya irratti baay'inaan wanta xiinxalte qabdaan waan xiinxale tokko qaba. Mata dureen keenya baay'een isaanii wantoota nama sodaachisuudha. Volkaanoo ibidda bulee jettu. Imimmaan haadhaa, galaa dhiigaa. Wantoonni kunniin quuqqaa garaa keenya jiru keessa baafachuun waan tokko ta'eeti. Mata dureewwan keenya baay'ee irratti sakaalaama diraamaa keenya ilaa ilkee madaa hin qoorre. Kunniin faan mata dureen isaanii baay'ee kan nama sodaachisan fakkaatu. Wanta irra caalatti mata dureewwan abdii fuulduraa namatti horan faa darbee yoo ta'e malee baay'een argitu. Maalirraa ka'eeti wanta kana xiinxaltee beekta? Barreessaan tokko yoo barreessu of qofa ta'ee hin barreessu. Hawaasicha san keessa taa'eeti wanta ta'ee barreessu. Miira hawaasa sanii yaada. Yaadni kitaabichi sun hammatu guutuutti akka hawaasa san bakka bu'uu fi abdii hawaasa sanii horu kalee keenya aggaame egereen keenya maal ta'uu qaba waan jedhu dhaabatee barreessa barreessaan hedduun jechuudha. Kanaaf kun abjuu irratti cimsa. Kun immoo ka'umsi cimina akka qabuu fi galma wayii ijaaruuf akka deemu. Yaadni waliigalaa garas waan ta'eef
haamilee akkuma tarkaanfii keenya saffisiisuu fi bu'aa bahii kana dura keessa dabree dhufe dhiibbaa wanta akkasiitiin wal qabachuu danda'a. Yeroon kun yeroo hojjennu ta'uu agarsiisa. Mata dureewwan jiran baay'inaan kan nama rifachiisan sodaachisan haa ta'u malee kitaabni akka barreessaan akka ilaalcha isaatti mata duree san moggaafateetiin hin barreessa. Sun baay'ee nutti tola. Mata duree fedhe haa ta'u nu barreessaa barreessitoonni haa baay'atan. Akkuma barreessitoonni immoo baay'atanitti dubbistoonnis sirriitti haa baay'atanii haa dubbifamu kitaabni jechuu barbaanna. Egaa wanti guddaan amma kwaalitii irratti reefuu dhufaatiin hin jirra. Amma barreessaan haa baay'atu kitaabni barraa'u haa baay'atu irra caalaatti immoo gama walalootiin asoosamaatiin alattis kitaabonni saayinsii ta'an sirriitti kitaabonni qorannoo fi qo'annoo garaagaraa osoo nu barraa'anii baay'ee bareeda. Immoo gara kitaaba keetti adeemnuti volkaanoo keessaa yookaan walaloo ati jaalattu kan kee kan ta'e keessaa tokko jabaa nuun jetta. Volkaanoo saamtotatti naa himaa jedha. Horri shaallaa tiyyaa gannaanis ni ho'aa dharti tabban baatu dhugumatu moo'aa. Baha karaarri maalixa karaa dhidhimaa makkalli dubbiiti himaa hayyicha dubbii himaa tarkaanfachuu warra kennaa saamtotatti naa himaa jetti. Walaloon hedduu jaaladhuudha. Walaloo gabaabduudha. Walaloon kitaaba kanarra jiru hedduun isaa gaggabaaboodha. Akkasi. Kitaaba volkaanoo dubbiseera. Itti fayyadamni jechoota keetii bareeda baay'ee natti toleera. Tokko kitaaba tokko walaloowwan tokko keessatti immoo hanga ta'e afoolas fayyadamuudhaaf yaalteerta. As keessatti gara walaloo meeqa jira gara walaloo hanga 80 oltu jira kitaaba volkaanoo keessatti jechuudha. Walaloowwan kunniin baay'een isaanii dhimma siyaasaa of keessaa qabu, jaalala of keessaa qabu, tokkummaa waan hedduudha. Wanta uummanni kun immoo diinagdeenis akka cimuu qabus kan ibsu jiru. Caalaatti garuu tokkummaa kan faarsuu fi dhugaa hawaasa kanaa kan ibsanidha walaloon kee baay'een isaanii. Itti fayyadamni jechoota keetis baay'ee bareedadha. Mee afoola immoo caalaatti iddoo tokkotti afoola fayyadamuudhaaf yaalteerta. Afoola fayyadamuun walaloo hangam cimaa taasisaa? Caalaatti immoo namni dubbisu hangam sirriitti dafeetiin hubachuu akka danda'u taasisaa jetteetiin yaadda. Afoolli waan har'a guyyaa keessa dhufee miti waan kalee hawaasa keessa jiru akkasuma immoo humna qaba. Jecha wayii arbeessuudhaaf gaafa afoola fayyadamtu si salphata. Walaloon waan daqiiqaa muraasa keessa yaada bal'aa ittiin ibsitu. Sanaaf immoo gara afoolaa yoo dhufte carraan ati yaada bal'aa yeroo muraasa wayii keessatti yookiin jechoota muraasaan ibsuu gahee akkasii taphata waan ta'eef afoolli waan jajjabeeffamullee qabu waan barreessitoonni illee irratti xiyyeeffachuu qaban jedhee yaada. Afoola irratti xiyyeeffachuun mammaaksoonni keenya baay'een afoola irratti yoo sirriitti xiyyeeffanne ta'e isaan mataa isaatiin mammaaksi takka seenaa guddaa duubarraa qabdi isa san qorannee sirriitti barreessuun baay'ee walaloon keenya akka ergaa cimaa qabaatu taasisa waan ta'eef baay'ee jabaachuu qabdaatis cimi. Seefaddiin barumsa maal baratte? Barumsa ani ogeessa fayyaati. Bachelor of Science Clinical Nursingdhaan Arsii University irraa bahe. Amma hojii aartii kana keessa jira. Ogeessa fayyaati? Wanta na ajaa'ibe tokkoon si gaafachuu barbaade. Ogeessi fayyaa baay'inaan ogeessota fayyaa, ogeessota seeraa yeroo baay'ee filmmeeking ni barsiisani. Filmmeeking iskiriiptii barreessuu irratti ni barsiisa. Yeroo baay'ee yeroo barsiisu fakkeenya naani fudhu keessa ogeessota fayyaa poolisoota yakka yeroo baay'ee qoratan akkasumas namoota abbootii seeraa akka guyyaadhaan seenaa ajaa'ibaatu isin bira dhufa. Ogeessota fayyaa bira, poolisoota bira fi namoota abbootii seeraa bira. Poolisiin qorataan yakkaa tokko guyyaatti keezii hedduu barreessaatiin oola. Akkasumas abbaan seeraatis hospitaala irrattis namoonni fayyaa irratti hojjetan baay'een isaanii seenaa ajaa'ibaa isaan biratti jira isaan qunnama. Garuu barreessaa poolisii argeen beeku baay'inaan akkasumas ogeessa fayyaas namoota abbootii seeraa irratti gara asoosama kana barreessu, fiilmii barreessu, tiyaatira barreessu irratti baay'ee mul'atan. Ati garuu ogeessa fayyaa taateetiin kitaaba
asoosama walaloo siin barreessita akkam seenaa irratti galtee kasii ta'e jira ogummaa kee keessatti amma asoosama kana wal qabatee. Ogeessi fayyaa gola icciitii hawaasaa ta'uu hin danda'ama. Haa ta'u garuu ani wanta yeroo dheeraa ogummaa fayyaa ittiin hojjedhee achirraa waan fudhadhee bahee hin qabu. Hawwii humna keessa kiyya jiru fedhii keessa kiyya jiru ka hordofee gara aartii na fide ogummaa fayyaa sababa godhadhee osoo hin taane keessa koo dhagayeeti miira kiyya. Bu'aa bahiin jireenya keetii, bu'aa bahiin maatii, bu'aa bahiin gosa hawaasa naannoo keessa jiraatu sun wanta wayii sammuu keessa uuma. Waan san immoo akka jecharraa gara gochaa jijjiirtu fedhiin keessa keetii yoo uumame gama aartii si fida jechuudha. Akkasuma immoo dandeettiin uumamaan jiru akka waan san gama gochaa jijjiirtu si godha. Baay'ee bareeda. Gara mata duree barbadaa bulee yeroo dhufnu maal irratti kan xiyyeeffadhe kitaabni kun maal irratti xiyyeeffata? Qabiyyeen hedduun jiru ergaan isaa hoo maal inni gabaabsite kaawwan gaa dubbisan dubbistoonni. Barbadaan bulee waa'ee hedduuf keessaa qaba. Haalli taa'umsa lafaa, iddooleen hawaasni tokko gargar bahee jiraatu, iddoo tokko jiraatu miira gara garaa uumu. Akkasuma immoo dhiibbaa siyaasaa, tarkaanfii namarra fudhatuu fi tarkaanfii ofirra fudhan jira. Yeroo baay'ee gaafa ofiillee balleessinu carraa nuti ofii wanta san osoo oolchuu dandeenyu dhiibbaa gama siyaasaatiin dhufuutti galchinu jira. Kanarra dhaabatee keessaa guddina afaanii irratti xiyyeeffannoon kiyya afaan irratti kalee afaan keenya akkam ture hardhawoo hagam bal'ina keessa jirra bal'ina kanatti hagam fayyadamaa jirra waan jedhu kanarratti xiyyeeffata. Gabaabinni akkanuma. Mee barreessitoota qabnu keessaa hin dubbistaa sirriitti? Kitaaba hagam dubbistee beekta? Fakkeenyaaf asoosamas walaloos ta'uu danda'a akka afaan Oromootiin barraa'an afaan biraatiinis kan barraa'an. Lakkaa'ee hagana jechuus baadhu 2003 irraa kitaaba dubbisuu eegaleen. 2003 jechuun dhiyoodha. Umriin kee meeqa? 27. 27. Hagam baay'ee dubbisteerta. Tasan argee gaafa jalqaba argu Isperaan kuma kana bu'ee mana kitaaba bilisummaa kana tasa argee sirboota akka sirbamu argee yoo seenu kitaabicha hawwiituun afoora teetteerti. Maallaqa kiisii qabaa fudhadhee deemee yoo dubbisu afaan Oromiffaan kitaabileen barnoota ala kitaabilee akkanaan jiranii hin dhageenye baay'ee hin agarreelleedha akka tasaa ta'e choraa dubbisuu eegalee achi deddeebi'uu eegale. Jijjiiramaaf hawwii kiyya dagaagsuudhaaf manni kitaaba bilisummaa gahee guddaa taphateera jechuudha. Kanaaf dhiyoodhaa jechuudha. Garuu kitaabota baay'ee dubbisteerta. Kitaabota hedduu jira. Mee inni barreessaa kitaabota asoosamaa keessaa mata duree kitaaba kam baay'ee jaalatta barreessaas? Gaaddisaa Birruu. Gaaddisaa Birruu. Hedduun dinqisiifadha. Jalqaba barraa'uu isaa wajjin akkasuma immoo jechoota inni fayyadame hedduu dinqisiifadha kitaaba isaa jechuudha. Kitaaba isa kam dubbiste? Kuusaa Gadoo. Kuusaa Gadoo. Kitaaba barreessitoota walaloo keessaa? Walaloo keessaa namni an dinqisiifadhu Amaanya Farooti. Amaanya Faroo. Kitaaba qawwee aartii keessaa dhiyoo barreesse haa ta'u malee yeroo baay'ee sagaleedhaan gadhiisa. Sagaleedhaan beekama. Sagaleedhaan baay'ee. Jechoonni inni fayyadamu dubbii inni dubbatu wajjin wal faana deema. Yoo gurra dhageettu keessa keetitti fakkii wayii uuma. Kanaaf hedduun dinqisiifadha isa. Egaa Seefaddiin mee yeroo kitaaba kana barreessitu namoonni si gulaalan namoota hedduu si duuba jiran jedheetiin yaada. Gamanumaan mee galatooma namoota jechuu ni barbaadduun carraa siif kenna nama galateeffachuu barbaaddu yoo jiraate. Kitaabni nama tokkoon barraa'ee hawaasa biraan gahu barreessaa yoo jalqabe hayyoota waliin kan goolabamu waan ta'eef keessaa kitaaba lachuu irrattuun afaan dhaabachuudhaan bu'aa bahii hedduu kana waliin argaa ture. Qeerransoo Ahmad Qeetii folklooristii Qeerransoo Ahmad Qeetii na jiraadhu ulfaadhu jechuun barbaada. Ittaansuudhaan waggaa lamaa ol kitaaba barbadaa bule jedhu kana Arsii Yuunivarsiitiin itti kennee kan naa gulaalaa ture Dr. Maamman Namoo yeroo hin qabu osoo hin hifanne yeroo hin qabu osoo hin jenne kitaaba kana akka ani bilcheessee hawaasa kiyyaan biraan gahuudhaaf shoorri isaan taphatan olaanaadha waan ta'eef
galatooma naa jiraadhaa umrii naa dheeradhaa isaaniin jechuu barbaada. Barsiisaa Jimmaa Yuunivarsiitii Tarrafaa Mitikuu kitaaba kuusaa walaloo tana waa heddullee irraa dhisu waa heddullee itti dabaluudhaan osoo of hin qusanne na faana dhaabachuu keessaniif galatooma ulfaadhaa jechuun hin barbaada. Ayyee galatoomi. Mee gara eebbatti yeroo dhufnu eebbi gaasuma magaalaa Adaamaatti galma Olee Arsiinimaa keessatti sa'aatii meeqarraa eegaleetiniin? Sanbatiqaa sa'aatii 2:00 irraa amma sa'aatii 6:00 sagantaa akkasii qaban ganama jechuudha. Gamanumaan keessummoota affeeruu barbaaddu affeeruu ni dandeessa. Eebba kitaabaati. Kitaabni kun kan barraa'e hawaasa bal'aa fi hawaasa Oromootii fi kan biroollee dhufee irratti hirmaate nan gammadaa maalinnaan yeroo biraa gaafa carraan argame afaan biraatti illee carraan hiikuu argamuu danda'a waan ta'eef jechuudha keessaa barbadaa bule. Kanaaf hunduma isaaniitu jechuudha saalaan osoo hin qoonne amantiin osoo hin qoonne hunda isaaniitu akka dhufannaan affeera. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenyaa kun VTVdha. VTV keessaa sagantaa keessummaa VTV irratti argamna. Gaaf keessummaan keenya har'aa barreessaa kitaaba walaloo fi asoosamaatii Seyfaddiin Abdulqaadir kunoo kitaaba barbadaa bulee fi volkaanoo kan jettu kuusaa walaloo qabateetiin nuuf dhufeera. Kitaabni kun egaa Gurraandhala 4 Adaamaa Olee Arsiinimaatti kan eebbifamu ta'a. Ganama sa'aatii 2 hanga 6tti argamuudhaan waliin gaa kitaaba kana bitattanii dubbisuun gaa dirqama keessan haa ta'u. Gamanumaanii keessummaa keenya ta'uu keetii fi kitaaba ijoollee kee kana eebbisiisuudhaaf baga siin ga'e jechuun barbaada. Isinillee baga nu simatte. San booda kitaabni kun namoonni bitachuu yoo barbaadan eessatti argama? Manneen kitaaba Oromiyaa keessa jiran hundattuu raabsuudhaaf yaalii nan taasisa. Kanaaf manneen kitaabalee irratti argatan jedhee yaada. Gurraandhala 4 irraa eegalee. Gurraandhala 4 eega eebbisiistee booda guutuu Oromiyaa keessatti argachuu ni danda'u manneen kitaaba kamittuu jechuudha. Hayyeegaa manneen kitaaba kamittuu Gurraandhala 4 boodatti manneen kitaaba Oromiyaa keessa jiran hundattuu ni raabsama. Dubbisa aadaa keenya haa godhannu gaa irra caalatti akkuma kitaaba kuusaa walaloo volkaanoo jettu kana irratti dhuma irratti barreessaan kitaabichaa ergaan inni nu dhaame gamoo ijaaruurra sammuu ijaaruu wayya. Sammuu ijaaruudhaaf immoo dubbisuun dirqama ta'a jechuudha. Sammuu keenya sooruun dirqama waan ta'eef dubbisa gaarii isiniif haa ta'u. Gamanumaan gaa Seyfaddiiniin keessumaa VTV ta'uu isaatiin hedduu isa galateeffannaa. Turtii gaarii akka isiniif ta'u hawwaa yeroo gaarii fayyaa nu ta'a.